Akkam jirtan nagaa keessanii nagaa gooti rabbii faa galatu nageenyi koo bakkuma isin jirtan hunduma keessanii maa ta'uchaa akkam nagartu jirra galata rabbii homaan jennu har'a wanta tokko wajjin ilaalla gaafii namoota hedduu kan ta'e innis maal ta'e youtubin kiyya laayivii seenuu waggaa kabraa immoo deegaa viidiyoo deegaa 15 olii upload godhan waggaa kan jedhuu fi kan biraa immoo public which hour sirrii ta'e akkamitti akka ilaalu sa'aatii sirrii ta'e akkamitti akka ilaalu fi subscribe ni baacite illee akkamitti akka ilaalu hojii ilaalla jechuudha. Jalqaba maal goonaa amma kompiitara fayyadamaara biroosarii kompiitara tokko jechuudha. Innis Google ta'uu danda'a kabira ta'uu danda'a fakkeenyaaf amma Google banadha. Google banaa san booda YouTube kiyya seena jechuudha. YouTube kiyya sign in godhaa jechuudha. Email kiyyaan akkasumas password kiyyaan sign in godhaa jechuudha. YouTube naa banaadha. Sana booda sign in kan jedhu ta'e email kiyyatti galchee password galcheetti seena jechuudha. Egaa fayyadamu akkuma argaa YouTube banamee fuulli isaa kana fakkaata. Amma immoo channel kiyya kana wanta inni godhuuf deemaa jechuudha. Kanaafuu isa keessa seenuu qaba jechuudha. Sign in jedhee keessa seenuu qaba. Sign in jedhaan jechuudha. Iddoo sign in jettuun kana. Sana booda fakkeenyaaf nama inni ishee akkaawuntii birootiin seenaa akkasirratti isin agarsiisuu barbaada. Jechuudha kunniin qarabaan verify ta'eef jechuudha. Use another account jedhanii fakkeenyaaf next jedhanii jechuudha. Immoo password galchaa jechuudha. Password galcheera. Naasiin jedhanii san booda naaseenaa jechuudha. Neeftanii seenaara. Wanti rakkoo kana fidu tokko YouTube wanta enable ta'u enable waan goone wanta akkasii sanin hojjechuu daangeessa jechuudha. Battery low. Please connect your charger. Amma kompiitara isin agarsiisaa. Fakkeenyaaf faniisha kana seenuu kun YouTube chaanaalii faniisha jedhu iskiyyuma asumaan subscribe godhaa kanallee jechuu barbaada. San booda eessa deemnaa iddoo footoon YouTube keenya jiru bira deemnaa jechuudha. Gara harka mirgaatiin gubbaa harka jiru kan iddoo F8 kana bira deemnaa jechuudha. Faniisha waan jedheef F irra ka'a. Isa bira deemeeti isa tuqaa. Sana booda your channel kan jedhu kana tuqaa jechuudha. Your channel isa tuqaa. Channeliin kiyya kana fakkaata jechuudha. Ammoo channelii kana maal godhuuf deema? Akka inni live stream seensis akka inni viidiyoo daqiiqaa 15 olii upload naa godhu fi akkasumas subscribe lakkoofsa kan akkamitti akka dhuftan fi akkamitti akka agarsiisan kan biraa ammoo subscribe dura illee akkamitti akka ilaalaa jechuudha. Jalqaba YouTube kana inni live stream seensu godhu qabna jechuudha. Kanaafuu customize somtaan customize jennaa F3dha. Customize ittiin golfatee kan booda baasa taabii biraa banee baasa jechuudha. Inni eegdanii yaa networkii keessatti xiqqoo harkifataadha.
Koobaraatitti bulanii maal godhanii argitanam erga customize jedheeni fuula kana naaf fidaa jechuudha. Amma immoo eessa deema kallattii maa iddoo setting ganuun kana bira deema jechuudha. Setting bira deemeeti setting innaa dhufa sanboota channel kan jettu kana bira deemne jechuudha. Channel kan jettu kana bira deemne feature eligibility qabana. Asii jechuudha akka basic info advanced setting jedhee kadhuma kana bira deemneeti feature eligibility qabana jechuudha. Sanboota isa lammaffaa roogana features that require phone verification jedha. Bilbila keessanii verify gootan jechuudha. Sanboota asii tuqee akkuma argaa jirtanitti viidiyoo daqiiqaa 15 olii jira. Tumbii adda addaa kaastamaanii kun live stream seenuuf dirqama verify godhuu jechuudha bilbila kiyyaan. Sanboota verify my phone number kan jedhamu kan isa tuqaasaa jechuudha. Akkuma argaatan amma lakkoofsa kiyya asii biratti lakkoofsa kiyyatti galchaa biyya keessa yeroo fi lakkoofsa kiyyatti galchaa ka koodiin irra naanuuf fakkeenyaaf lakkoofsa kiyyaa galchuu sagal jedhee galchaa nu Itoophiyaa achi matee sanboota get code jedhaan jechuudha. Koodiin amma bilbila kiyya seenaa bilbila kiyya baneeti koodii as bara galchaa yoo koodiin bilbila keessa irratti seenne immoo baakettariiniti akkasii bilbilan gootan jechuudha. Kan lammaffaa kanarraa kelmii wis automatic voice message kan jedhu get code jettanii jechuudha. Sanboota isaa bilbila kana direct bilbilan jechuudha. An unknown number +2511202455888 is calling you. Bilbilamaa jira jechuudha. Sanboota koodicha asii galchaa akkuma argitamu koodiin naa bilbilamee koodii gadi galchira kun akka argitan kana sanboota submit jedhaan jechuudha. Amma immoo congratulation your phone number is verified ta'ee jechuudha. Amma live stream korbaanii seenuu dandeen kan bira daqiiqaa 15 viidiyoo 15 immoo gadhiisuu dandeenya jechuudha. Kun kana namata asumaan immoo kan bira wanti ilaallu akkamitti akka subscribe dhoksanii fi agarsiisan laalla jechuudha. Inni eessara advanced setting sanboota iddoo kana bira argitanitti subscribe count kan beekne subscribe the number of people display kan kana erga goona jechuudha. Yoo tuutii keessatti taate namni subscribe namni lakkoofsa subscribe keessan hin mul'ata. Yoo isin irraa badde immoo irraa badaa jira fakkeenya am save godhee ilaalu sanboota siddeemeet refresh godha. Amma sitti iddoo kana akka kitan mul'ataa jiru yoo refresh godhe waan san itti godheef ni mul'ata jechuudha. Egaa cuubaadha. Akkuma argitan amma dura mul'ataa jiru amma mul'atee jechuudha. Subscriberii akkas qabda kan jedhu diqqoo baasumaanii subscribe godhallee nurra dhaabbataadha. Kan itti aanee jiru immoo sa'aatii sirrii akkamitti ilaallanna kan jedhu sa'aatii sirrii akkamii ilaallannaa kan jedhu asuma seenna jechuudha. Customer kan seenna innis gara taayibiraan fudhata. Akkuma argitan amma baaseera jechuudha. As biratti
nuuf baasee jira. Sa'aatii sirrii eessaa arganna kan jedhu iddoo fakkiin $4 yookaan monetization bakka dhugaa dhufnee irra yoo tuqne nu baasaa jechuudha. Sa'aatii sirrii fi subscribe eegamee qabnu asii arginaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma YouTube kana dhiyoo banee waan ta'eef subscribe 19 fi 0 jechuun ulfaatti 0 qaba jechuudha. 0 tanarraa illee akkuma gootan godhaa kaasaatiin jechuu barbaada. Sumaan kun akkanuma isa sirrii kana jechuudha. Kan bilbila irratti YouTube studio irra ilaalu sun sirrii miti jechuudha. Inni sirrii namatti agarsiisu asiin seentanii ilaaltanii jechuudha. Kan biraa ammoo osumaan kana losos keessaan bahin YouTube analysis ilaalla jechuudha. Analysis ilaalla. Samboard advanced mode jennaan fakkeenyaaf mi'a akka lost goone subscribe arganne keessaa mi'a akka biqilaa bahe advanced. Namni garii akkuma namni asin jala subscribe godhee ka'eetti sinyoonni garuu akkasitti yaadina. Seera hojii cabsitan inni sababa amarachuudha subscribe keessan seera isaa eeggachuu qabdanii. Seera isaa yeroo biraatti deemaa fakkeenyaaf asitti more kan jedhu kan traffic tortiin jira geographiidhaan namni subscribe sin godhaa saalaan jira guyyaadhaan jira as dhumne subscriber status kan filanna jechuudha. Subscriber status as jirti yeroo biraadheeraa waan jirre more jettanii inni gabbaasa keessa fudhattu jechuudha. Subscriber source fakkeenyaaf asiin guyyaa 28 keessatti subscribe godhaan argadhe tokko irraa iteera jechuudha. Asirratti lifetime akka irraa iteera hojjetan lifetime. YouTube kana gabantanii irraa kaastanii hanga guyyaa wanta kana ilaaltanii hanga akka irraa iteera ilaaltanii jechuudha. Fakkeenyaaf subscribe 14 argadhe jechuudha. 14 argadhe meeqan irraa ite 3 irraa ite jechuudha. Seeruu cabsuu oolu akka irraa kute kanaaf akkasiin ilaaltanii Asumani nuti dhaabbadha. Toora chaanii kenna subscribe nu godha, like share nu godha jajjabeessaa isiniin jedha. Isa kana jechuudha toora chaanalii kiyya. GS2 kan jedhu kana. Subscribe, like, share godha. Walaa jabeessuudha. Waan ilaaltaniif galatooma. Yaada dhumattan immoo karaa telegiraamiitiin argachuu dandeettu. Galatooma. Bye bye. Yeroo wal argina.